ምንም የለምሽ? ምንም የለም። ወስድስቱን እንዳልገት በላ ያድስታል። እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ወይኔ እቺ የቦሌ ቀበጥ ነች የምር። ነይ ምን ነው? እሺ ነገሩ ምን ታረጉ? ቁጭ ብላችሁ እኔ እየተርመጠመጥኩ እንትን እያልኩ ትበላላችሁ። ትኬቴን ቆላቀለኝ እንፈልጋለን። ማለሽ አይኝ አሬ እቺ ምንድነው? ነሽኝ ምንድነው ታፈጡት? ምንድነው? እሺ አይፎን ከዛ ምንድን አለችው? ሂውማን ሪሽ ሌላ የምፈልግ ነገር የለም? አይላሽ ሜካፕ አይ ቀይ የሚያደርገው ሜካፕ እሱ ላፕስቲክ ምንድነው የምትፈልጊው? እንዴ የምፈልገውን ነገር ግዛልኝ። ያንችልም አይፎን 17 እንኳን ላንቺ ነው ያለስኩ። አንቺ ግዛልኝ። በቃ እንዴ ተረጋጉ። ምን ሆናችሁ ነው? ምን ተሮ በእናታችሁ ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ በአዲስ ነገር መጥቻለሁ እና ኃይልዬ ገና እየመጡ ነው። ዛሬ የመጣሁበት ነገር ከኃይልዬ ጋር ትንሽ ያልተስማማንበት ጉዳይ ስላለ ነው። ለእናንተ ቀድሜ ልንገራችሁ ብዬ ነው እና ኃይልዬ እየመጣ ስለሆነ ሙሉን ዘውላለሁ፣ ግን በትንሹ ብዙ ነገር ስላላሟላልኝና ስላልተስማማን ለመለያየት እንትን ብያለሁ። ግን እሺ እየተስማማን ስላልሆነ እኔ ወደ እናቴ ልሄድ ነው። እናም ደግሞ ሻንጣዬንም አዘጋጅቻለሁ። ሌር ስለሆነ ሰብስክራይብ እንዳታደርጉ። ሰላም እዚህ ቤት ተስረከረከው ጎዳና ምን ነው ሻንጣው እዚህ ጋር? ሻንጣው ምንድን ነው? ምን ሆነሽ ነው? ምንድን ነው ሻንጣው እዚህ ምን ይሰራል ያለ ቦታው? ለምንድን ነው ሻንጣሽ እዚህ ጋር የመጣው? መሬት ላይ? ኧረ በማርያም ምን ሆነሽ ነው? ምንድን ነው የምትይው አንቺ? ዳርቺ ያማለከ የገጭ አይነት ነው የካይና ሱራዮቴ ፌስቡክ ኢንዝራኒ አሁን ፌስቡክ ይራባን በርባደኝ ቦፈታኒ ቲክቶክ ይራለ በርባደኝ ቦፈታ ከዛ ፈመሱ በርባደ በስቲ ወደ አባማናኪ አለማናኪ ያንጀች ሚደንዳ መፍቲ ገባኔ ቆይ me addenu basi tokkofa inni amma ati famous bedu was ቆይ me famous nat ke ofra qulqulleesi sigale miti bedu fammasu ምናምን ኦሶ እንተይን አከዘ qulqulleesiti yo inni kijibaate isa gaafannachu maaliif akka kijibe yo gudditu barbaadele ilma oromootiin guddisna rakkoon hin jiru kara kijibaan guddatuun bareedaa miti illee asumatti oromoo duratti dhiifama si gaafataa jechuu yoo balleessaa jiraate akkasitti nuuf ibsiime. Ayye maaki ani beekuniin illeedha. Yaa mata komantii yaada isaanii kannachuu hin danda'anii nama arrabsuu kan hin danda'an nama arrabsina yaada kannachuu hin dandeessan. Ayye dubbadhu. Ati yoo isan beene viidiyoo maaliif cufatta? Qoy maaliif dhokatti dubbachuu barbaachise bareedu? Namni jennee bakka mijataan jiru bakka hojii jiraan ta'eef natti mijatee hin jiru yoodha. Ayyee. Hin beekuni nan suura kiyyammoo har'uma argeen jalatti postii gadhiifamee jiraanii suura kiyyammoo fayyadamaa jiraanii. Manummaa isa hin beekuni waggaa 2 dura waggaa 3 dura maal jedhaa hin beeku irraan fadhee jiru. Okay. So ati nama beene waan hin beeneef hin beetu jechuun mucuma kanaawu gonkumaa arkiteetu hin beetu arra malee. Hin beeku ana ajandaa maaltu jira ni beektaa wallagii namatti erge yoo ta'e tokko garuu namni erguu danda'an waan akkasiidha. Dhagee sittiin himaa. Hin beekuudha si galee tokko jedhe. Yoo kana dura immoo hariiroo walitti qabaatanii namni kun siin tahini dhiistee deemuu barbaadde duraan hariiroo walitti qabaachuu turre amma garuu ani jireenya biraatiin qabaa
obboleessa kiyyaa kanaafiin badee jireenya nama biraa jaaladheetiin badee jeeti itti himi dhugaa jirtu akkasitti itti himi jechuudha. Yoo garuu dhuguma si arkeen beeku jetteeni mucaan kuni waan waliin haasoftan qabaachuu danda'a maybe sigalee miti obboleettii koo guutumatti sin beeku jechuufi kana duranii wali jaalachuu turre amma garuu hin barbaaduun jechuu mirga qabdalaan namni mirga keessi sarphus hin jiru. Maal jettamee kanarratti irra deebisee si gaafadha anqa inni illeen maaliif akka maqaa kee balleessaa jiru maaliif lafaa kee suuraa kan kee akka wallahi dhageeffadhu koomantii jalatti akka waan anama waa'ee uummata keenya Arsii irraan dubbatu ture koomantii rabbii sodaadhu jee koopii feest godhee barreessa bakka kaf nagoonaan maal rakkateeti nama achi keessa namni irraa du'e moo haadhaa irraa du'e moo abbaa irraa du'e jee shakkee seensisee jechuudha. Gana inni jaalala himate. Himannaan achumaan garaa na balleesse. Ifiifuu sagalee ta'anii fi barinni because Liibiyaa keessa rakkatee si barbaadaa jira si galee. So hin beektuuni jechuu miti wallaggitti sagalee kee ol kaa'e wanti muhiitu kaasi hin beektuuni jechuudha mi? Hin beeku ani ijoolleen duuba haasa'uu danda'u suura kiyyatti fayyadamaniitu. Bakka yoon beeyin rakkoon hin jiru muhiitu godhadhuati isa gaafannaa. Hayyaa abdii sin beekuu jechaa jirti. Akkanaati immoo erga wal jaalanne waggaa sadii jaalala keessa waliin turree waggaa takka na jalaa baddee gaafa san hojiirraa baatee biiroo wayii jirti sagalee isii waggaa takkaaf hin dhageenye yaa maakii jiraachuuf yoo duute dhaga'uun fedhaa yoo jiraates dhaga'uun fedhaa nageenya isii qofan barbaadaa itteeti mana kana dhufte jechuudha akka nama sagalee uummataadhaaf ta'u takkatti. Duu fi jiraachuu isii adda baruuf dhuftee jechuu miti ati mana kana. Isiinuu sin beekuu jechaa jirti maal ettaree? Ay maakii dhugaa dubbatuudhaaf jechuudha. Wallaahi ka rabbiin kun ammaa fi amma boodallee quba na qabaatu jechuudha. Gadaanti ati tiktookii jala seenti ilaaluu hin dandeessa. Anuu kosoteeni ture. Isiin hadda nan beeku jechuun isii kun anammoo wanta koonni narraa jechuudha. Ayyee simboo gizee inni simboo simboo. Yoo ani fotoo isiitiin fammasuu fedhe. Rabbiinu nagaan baasee nan galchi dhugsuun billaa isitti hima. Inni dammoo hiriyoonni kiyya guutuu warri azala jiran hin jiran. Wallaahi lazim yoo sobaa jiraadde. Dammoo ani kan itti deemaatiin hin jiru baara sii galee. Ani hadha wanni sobeetiniin asirra miidiyaa kan keerra dhufee maakii wanni fammasuuf hin jiru. Anchi tilliksoone sii galee nama hedduudhaa waan guddaa dalagdaati wanna akkanaatii miti. Hadha isii namoota iyyuu hin beeku naan jettee yookaan fotoo isiitiin fammasu yoo dhufe. Wallaahi Allah raasu salaamaa is ta'e. Dhugsuun billaa. Hiriyoonni kan koo baay'eetu asiran na bira kan jiran. Wallaahi kino na bira hin jiran. Azalallee hin jiran kino. Yoo isii sobaa jiraadde wallaahi maakii yoo isii sobaa jiraadde rabbiin afaan koo naa qabu. Dhugsuun billaa. Simboo ati dammoo jechuudha chiggiree illee ani hadhallee kan akkana si barbaacha dhufeef jechuudha. Lubbuudhaan kan jirtu kan si hubachuuf. Ati jaalala dhugaallee naaf kenni naafis kennuu dhabaadhu chiggiree illee ati yoo sharri na yaadde ana mootuyyuu ani rabbiin qaba hadha nagattee deemtullee rabbiin qaba. Sigale hadda kaasiin nagaa illee rabbi. Adni hadda mootuyyuu fotoo kan kee postootee yoo fammasuuf ta'e arandoom jireenya kiyyaa naan tolchi namni feemasummaa maalirraa dalagaa miti sigale. Anchi bicha bakka jirtu hundatti bakka teessi hundatti rabbi nagaa siif haa kennu. Tika ofii jala si haa oolfatu. Simboo inni ani ka jaaladhu maakii asirraa jechuudha. Wallaahi lazim onni itti jarraa jaaladha. Sam aga isii jaaladha jiruuti jara nama jaaladha hin beeku sigale. Qoyimee guutaa kamuu godhata. Kana ol ba'ee asirra suquun kiyyaa mootuyyuu jaalala sababa jaalala isiiti malee waan biraati. Ilmasummaa barbaade. Wallaahi namni azala namni basakali oolu na godhu darraa qaama. Qoy miira keessaa bahe miit godhadhu shi wallaggitti sinjawum wallaggaa waan qofa jiru wallaggitti jee siyaama. Wallaggitti dhagee yoo hariiroo biraatillee qabaatte gurlaak caraa gaarii rakkoon hin jiru. Gin nama tokko siin galee maaltu ulfaatanii beektaa booda atilleen wallaahi gaarii miti yoo miidha inni sin beekaa garuu jireenya biraatiin qabaa yoo itti maybe mucaan kun isii aarsee ta'uu danda'a wahiin bakka hin barbaanne ta'uu danda'a jee namni si fudhata garuu ilma namaa waggaa 3 guutuu jaalalaan hariiroo jaalalaatti dhuguma yoo waliin jiraattanii ta'e sin beekuu jecha jedhamu jecha ulfaataadha bakka si arkeen beeku jechuun damage heertii isaa damage godhaa jirta jechuun onnee isaa si galee
Kanaafuu isin beekuu osoo hin ta'in yoo dhugumaan jaalaltii isin jidduu jiraate taate